Akkam nagaa bultanii fayyaadha jirtu? Wallahi bullani ani mana adunna sente. Anti fi Amerika. ايوه فهمت. انا في منطقة مينيسوتا في الولايات المتحدة صح ولا لا؟ ايوه اكاس ايوه جرتو نبرتني جرتو انقدا مدام النت دفين باي السبد نانجتني مال رتين جاد مدام واجت جاد غافي وا مال جت ساي ويا سنه جاد غافي واي Yesuusni dubartii durbummaa hin qabne fixaa jedhee kan jettan. Si kannu akkas. Yaadattanii? Akkas jedhe ka. Yaadadhe amma kamtis dagadhati seenaan hin dagattu seena dalaydee deemtee barate guyyaa san. Seenaa homaayyuu hin dalayne dhugaa rabbiin madaamin natti kennaa hin deemi. Laa waan hin jenne bara beekee bara boqonnaa san siin jedhe Yesuus dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesa. Dhiirottanis ajjeesa dubartii dubrummaa qabdan bifadhaa jedhaan jedhe. Hin deeggartamu hin deeggartu. Hin deeggaruun isiniin jedhe birachumaan hin macaafa baasanii. Kanaafuu wangeelatti namantuu jechuudha. Caaffata qulqulluutti amanaa, ifichattis amanaa, waaqayyottis amanaa, anattis amanaa jedhe Yesuusi. Okay, wanni wangeerra akkas jedhu seenaa teenya yoo kan jiraatu akkam gooname dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedha. Laa hin jiru soba. Hin jiru akkami soba naan jetta yaase seenaa siifin kannaan si jedhu jira akkamittiin uummata kanarra taa'ee kijiban. Ana akkamittiin kijiba? Ana akkamittiin kijiba? Ani akkamittiin kijibaan jedhe wanta keen jira waan argee malee asirra waan argee dubbise malee hin jedhu akkamatti akkamitti kijiba akkamittiin nyaaboo kijiba akkamitti naan jetta abbo si kannuu baqa wangeela firaan qabda? Ani hin qabu ani hin deeggaru ani isin yaadachiise malee akka nama. Okay, kanaafuu ati wangeelatti namantume? Yes. Namantume islaamaati? لا نو لا اللغة العربية نو الإنجليزية يلم جدا ما معرفة سيدا بلغة يلم جاتو ننجرو يتشوبر لا كورو فانا كانونيني ميت جدي ما معرفة ميت جدي ما معرفة بيكوي اوكي سيكنو وانجير ران سيكنا استاذ باسا كيس gitu ايه وانجير kana mala baasi tigoti miti dubartii dubraan kam sirraa eegali sirraa illee ajjeesaa jiraati addunyaa irraa boqochuu qabdamma isin boqacheessa jettanii turtan yani garuu turee jira hagarra no jechuun maaltu na godhan jechuun wangeela waan warri paastoroonni keessaa ajjeesanii malee maal si godhan laa isaan nama ajjeesan situ jedhu no isa wangeela jedhe warri wangeelatti dalaga أنا متكا إنسان سجيسو كوا واجين سيا ما سجيسو لا واجين نما نجيسو كنا ما جيسا نما تموسين وانتي واجين نما نجيسو وانجيل جيسا يجري أجي واقع يوم فراتو إني no si amma dubbi se yeme dubbi se tumana yeme dubbi se kono keessa deebi so do mi takka hoda torbakan me sama tadure mal jedame la hawla mata wano ma yanu dufe kono she jamal طيب mata dure wae gujara gilgala bokonna takka wae dubarti durman qabna jesa jechuudha mata duren kenya gilgala sare bokonnaan eesame bokonna olof yechira khati hono sifi dubbisa yo kan kono olof ustaad me garsiisayye akkama rakkatte jollen wallahi lazim ku unnala kuna mata duren akkana jira bokonna soddome takka warra midiyan irratti ija baafachu isa jira ija halu in beetami midiyan jechuun maal jechuudha midiyan saba jechuun gartee makka safara ganda tokko ganda maqaa wayiti warra midiyan ganda ayye oy sifin dubbisa ayye dhaggeeffadhu wangeela biraan ati peente akkami wangeela sin qabdu telefoon akkami akkuma jiraattaa wati Wolda sindem amantiin kee maali? Ani beente miti ani ortodoksiidha ani wangeela so biraan qabu homaa biraan qabu garuu waaqayyo na bira jira. Waaqayyo maal si biraa godha duba? Dubbista waaqayyo dubbista? Ajaa'iba waaqayyo na bira jiru? Jechuun hunda keenya dura waaqayyo seexaana biraas harree biraas hunda biraan hoya jira barin arga. Kan hunda keenya yuno ati mana maadaami si hojii dalagaa waaqayyo na wajji dalagaa jenne nama dogongorsiisuuf hin deemna eka maana waaqayyo na guno jirete waaqayyo kitaabaa fi waaqayyo maal tolif fide eka maal jechuudha
Sigalee jira amma kitaabni waan kitaaba irraa dubbiste waan waaqayyo irraa dubbistu. Waaqayyoon uumama hunda bira jira. Lubbu qabeeyyii waan lubbuun qabne hunda bira. Amma waan jedhu sii dubbisaa qoy. Seera lakkoofsaa 31 lakkoofsa 17 irratti kana jedha dhaggeeffadhu. Amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'an ajjeesa. Eenyu ajjeesaa jedhe? Seenaa. Irra deebi'aa maal jettan? Amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesa. Maal jedhe? Dhiiras moo? Dhaggeeffadhu ka'ee. Yatti wangeela kun baasa addaa keessa jira. Lubbuu fuudhiifteeti biyya Arabaa biraa galte. Dhaggeeffadhu ka'a. Soba. Namni nama ajjeesu tokko hin jiru. Soba anaa jechuun waan kana ani kanumaaf naarsa waan wangeela ati afaan Oromoo ni dubbistaa? Afaan Oromoo nan danda'a. Wangeela kana eenyu barreessee eessarraa dhufe si jammal hin beeku. Ma eenyu barreessaa ka'etoo? Beeku isa jira wangeela kee qabime wangeela kee isa jira biyya dhiifteetti deebuu deemta. Dhaggeeffadha ani erga ladhee mana ga'e wangeela dubbisee hin beeku si galee garuu akkam goonatu rabbisee araaramu. Garuu quraana dubbiseen ture. Quraana suuraa mee isa dubbiste mee isa raayilaan gamta isa geesse dubbiste? Alhamdu beekaa. Achirraa dubbiste? Rabbi falaq beekaa. Bas. Alhamdu fi qoloo rabbil falaq. Alhamdutti maaltu ana? Auzu to ana. Auzu to maaltu ana? Hin beeku kanarra sirriitti dubbiseen isinitti mayi. Lama kana dubbiste ka. Lamaan kana sirriitti beeka. Auzu fi alhamdulillah. Waan sin jedhe duuba ati mee akkamitti kiristaanoof hin jetta wangeela hin qabne ta wangeela hin dubbisne ta waldaan deemne akkana bakka jireenyu bakka akka jaldeessaa jiraattu. Ani waldaan deemu kaani si jammare maal goote isa waaqessa waldaa mana Yesuus Kiristoos sanbata xiqqaa fi guddaa hunda akka aadaa isaa mana qulqullummaa waaqayyoo dhaqeetti barsiistu jedha mana sagadaa. Ani mana namaa jira waan ta'eef waldaa deemuu hin danda'u. Hanga mana namaa jirtu amantiin qabdu? Amantiin qaba. Nun waaqeffattaa? Hin sagadda? Nan waaqeffadha rabbii koodha. Isa akkam jettee waaqeffatta? Maal jechuudha? Akkam waaqeffattaan jedhee bara. Dammee galchime. Dammee okay dammee mee? Dammeen as jala hin jiru ustaas galtii yaa ergatu malee hin argamu. Hin jiru. Dammee galtii akkam si goona isin wangeela irraa qoman qabdu akkam goona arraasi waa barsiifna reen dubbisu akkam si goona ree akkam waa aappii namni buufatee telefoonirra buufatee ijoolleen si booda biyya nabaata dhuftee dubbistee fittee seena wangeela dubbisee namni quraana dubbisee gartee shahaadaa qabataa jira. So ati akkam si goona ree dubbisu ragaa gosee kan hin fudhadhu jetta wangeela ati kanaafuu kiristaana duraanumaa dhiistee jirta. Inshaalaanis nan dubbisay. Ustaad dubbadhaa mee inshaallah ustaad. Baradhe. Asi qabattee harma jala kaayyattee ammas. Yesuus maarree. Harara ceetee dubartii kabalanii takka isan karaarra ofu. Yesuus barattuma tak mee barattootuma dubartii ta'e Yesuus ta wangeela labu turte takka fida. Ni jirti Abdulakim? Uummanni kun ittiin dubbatan intala harma kirriin isii harma kanaaf harma kana akkana kirriin warra kottu deemna nama waaqayyo deemu fadhu jedhanii hin jedhu ni fadhaa barbaasanii kana jala deema. Deema. Ustaazani kan gaafii natti ta'e. Gaafiinis waa hedduu natti ta'e gaafii na baastee. Gaafii baay'ee jira macaafa isaanii kana keessa. Seera. Gaafiin gaafa na baastee yaabu waasiya. Ayya. Seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 2 irratti namni abbaa hin beekaminiif dhalate akkas waldaa waaqayyootti hin lixinii jedha. Erga akkas ta'e Phaawulos waan abbaan isaanii hin beekaman akkamitti waldaa. Guyyuma tokko isaa waldaa seenu argitanii beektan nuti masjida seenaa olaa akkamitti waldaatti galan. Phaawulos fi taati. Phaawulos waldaa diiguu ture ari'uu ture uummata waldaa maal godha birri saamuuf dhaqe waldoota adda addaa irraa nyaachuu dhaqe birri akkasidha.
Karen gadda mal gadda tokko waldaan hin jiru jeer. Waldaan nu hijranii bar inni garee mana qulqullummaa waaqayyooti mana beenu jennu nuti nu mana nu keessa waaqayyo jira jedhani manni walda deemaa waldaa barisaan ittuma warra kutuuf dhaqan malee maal jetan sanbatta maariif malee waan biraa hin jirtu rahaa jechuun achumarra caffaruma bakka artistoota DJ guutee bar artistoota akkas kan nama sanii Paawulos dubbiin ofumaa isaatii wal diigdi ofumaa waldaa saamne jedhaati. Maarreen kabbifa maarree kana dhaquun qabu jedha waaqayyo ofumaa ofeen dhaqina jedha bar. Wallahi lasiima waldaa kana aarsaa dandeessin na jedha. Wallahi mu'aziz dhufe mu'aziz assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ كم جدا أفوران كاتي مفونين كاتي ريبرا سبي سلاتاني أفوران ديجرم نكانيمي Pente fakkeenya pente isin godhuu jedhee bakka tokko gaaf tokko nama guddaa wayiiti. Ayyee. Pente ati gaafii wajjin kutaa penteen jedhe lukkuu yookaan daaqoo hin beektani lukkuu. Ayyeen. Lukkuun gartee yeeyyiin qacam gootu kutaa akkuma ta'eeti jedhe yoo abbaan isii horsiisu qabees numa iyyiti jedhe akkasuma jedhe kun isaan. Akka ana dhaggeeffadhu sin dhaggeeffadhu aboona dhaggeeffadhu aboo. Dubbi tana Yesuus jedhama jedhe maaliif jedhani beekta eenyu jedhe naa deebisa waan jeefni beekta yeroo kana aboo Yesuus jedhe moo hin jenne siif hin gal sii galee dura laa'idha an eenyu namni qaama lama bar tokko gaafii gaafa tokko silaa ka deebisu miti gaafii gaafatta gaafii si gaafata deebisa deebistaa fi deebisa si deebisaniinis. Maqaan kee eenyu jedhanii yoo gaafatan umrii isaanii namatti himatan jedhanii ustaas akkas kaa maqaa isaa dhiise eenyu maqaa kiyya ni beekta maqaa kiyya moo siin jaabar maaliif gaafatte nama akka isa hin haarsa guusa amma balaan buute Maqaan isaa tu afuuran malee namaan galu. aboo wallahi waaqayyo Yesus ni irraanfatee hin jedheen gartee yeroo akkas jedhu sana jechuun yeroo garii arrabaan namu caatee jedhaba namni tokko waan takka jedhee dubbii badduu taatu gaarii ta'a waajjee arrabaan namu caatee ni dagadhee jedha beektaa Yesus Kiristoos waaqayyoo kootii fi keessan yeroo jedhu sana ni irraanfate. Hin irraanfanne.